duwwaan mana koo guutuutti jijjiirameera har'a jedhaani naa gammade jedhaani anis sii gammadeera jedhaani waaqayyo duwwaa kee guuteera jedhaani kanaaf immoo jedhaani har'a jedhaani milikitii jedhaani milkaa'inaa jedhaani sirra dhufaa suma dibama jedhaani namootuma ofii isaaniif illee dhuguma kana godha jedhanii hin yaadin mana bitanii akka isaan namaa hiran hin godha konkolaataa bitanii akka isaan namaa kennan hin godha isaan illee hin amanani waan kana jettu kana ati garuu na kadhadhu de waaqayyo dhuguma isinitti fedha isaan hin amanani ati kadhadhu de waaqayyo yeroo dhiyootti siin jalqaba maatii kee ilaaltee kan abdii kutattu fuuldura kee ilaaltee kan abdii kutattu har'a waaqayyo milikitaan si dura bu'eera suma lafaa kaasuu barbaade waaqayyo akkamittiin eessaan hin jedhin waaqayyo karaan isaa karaa baay'eedha galaanni keessa kan jiru kan saati lafa jala kan jiru kan saati qilleensarra kan jiru kan saati ati mataan kee yookaan waaqayyooti harkichisi argata akka nama sibiraa qabata yaa'iltoonni waan keessa garaa qabadha maalin naan waaqayyo namootuma namni tuffatee bira darbeni nama akkanarra nan gahan jedhanii har'a milikitarra kaa'aa milikitu kun keeppi adaadii mallayyoo kan fakkaatu adaadii wanti tokko ittiin jirre ufee mataa isaaniirra kaa'an argi maayiraa ganaan jedhe waaqa isaan ittiin darbanidha naan jedhe waaqa isaan ittiin kabajamanidha naan jedhe waaqa burrifamanii lafadha warra keessan keessaa qabaa fidaa yeroo isaan kufan tajaajiltoo nama baay'een lafadha maalin yeroo keeppii kun irra kaa'u abiddeetti jiru abiddeetti qabata sammuu isaanii kasartente sorraa kaate rakasan taazorraa kaate lafa argatti nama maqaa keenyaa zorraa kaate gaa'illi kee rukuta warraa ta'e qabaa fidaa walii qabaa fidaa namoota baay'eetu dhila namoota baay'ee lafadha yeroo keeppiin kun dhaqee mataa isaanii irra ta'a jalqabeera amma akkuma kee keessaa lafa dhawu akkuma kee keessaa lafa dhawu of danda'anii dhaabbatan abidda milkoominaati naan jedhe waaqayyo dibata milkoominaati naan jedhe waaqayyo wayyoo anatu lafaa ka'aa kan jedhanitti godhadhe waaqayyo anoo nama qabu warra jedhanitti godhadhe waaqayyo anoo dookimentii qabu warra jedhanitti godhadhe waaqayyo akka gara boodee kuma danda'ama warra jedhe jammare raalaboshna abidda ragaa abidda keeppi abidda Olbas, ofin dandani. Elan. Anu fiko yu dukana keessa jira. Anu fiko yu naaf jenne. Maanni ni waaqayyo asa kunjetti. Ijoollee nama torba. Anatu dhuguma nama ta'aa jedhu. Anatu dhuguma namatti siqaa jedhu. Anatu yaadatama tokko lama sadii. Akkuma kun irra kaane waaqayyo. Dibata kun irra kaane waaqayyo. Nama torban kana naa eegaa. Mul'ata gurguddaa baatanii dhokatanii jiru. Amma anatu kan godhe deebi'ee sirra ta'a. Anaaf qajeelaa jireenyi. Qabaasi. Qabaa. Nama jaatafe. Anaaf jireenyi wal qabataa. Anaaf jireenyi toora galaa. Ilaal keeppi abiddarra kaa'an argamas. Ofirratti eegate nama dhiisi. Ciibsisa gara. Hey! Laalaa maashii abuuraa daabosiya. Eego ofirratti. Nan kabaja. Ilaal. Xiqqoo harka kee keessa jiru sanatti foolii godhaara waaqayyo. Fooliitti godhaara waaqayyo. Akkati barbaadamtu kan godhu abiddi sirra dhufeera. Akkati barbaadamtu kan godhu. Eteetti nama simbiraa akka kaase. Qabaa fidaa harka ragaa nama simbiraa. Ilaamee nama atattamaan barbaadamu jiru. Atattamaan barbaadamu. Atattamaan. Harka kee keessaa lafadha. Nama shamtu hafe. Nama afurtu hafe. Atattamaan. Yaadatamu atattamaa. Barbaadamu atattamaa.
eje sadita fe barbaada mo tattaba tulkafa mo tattaba hina gara ra ande ko achi sukte tikaba sunum tikaba bida jara ni eje kaba eje kaba isas ya dinal yesus kudu mana mandi tu kana buat mak azab tadi itu nama apa? Haleluya. Yes. Pakai si bisa ribet, kami minta ke, akhir minta kuni kami. Kalau misalkan kami bicara sahaja kami, ojin ki kami kami. Kalau kamu nanda, geroba yang ke stage ini sah, kamu nanda lala, apa tu orang orang des, desa. Desa apa tu? Tahu cuma dong. Caran sabai yang nakasnya. Himfiga, feli jalaguda. Himfiga, arka kufa. Wataran. Ini kulis tahu cuma dong. Nan kulis. Asokura. Amma wanto kot sadde accu hit acci siti wanto ko dungorin nagama accu hit acci si wutti facci si accu ke sabai so udah cara sakit dap jai ke sana cuke siasa di sakit gurgudan iyi baik ke so to kala basali dap tapi sini hit acci rasa ini sih deh. Kita cisa coba dikasih sok. Coba tulah pangkas. Ada dia. Angkasi terkerugut tua. Oh Dino. Apa dia tertutup? Kasar aja. Hah? Kasar aja. Kamu kalau nanti kuat deh. Hah? Kamu kalau nanti kuat deh. Selesai kuat tuh deh. Kuat deh. Ambo. Untuk jiram. Hah? Untuk jiram. Kurang sih kuat deh. Angkat kita waktu itu biasanya di luar sih bukan. Jet. Kiyat aman aku teh faydo. Lalu antai tak kifada. Faydo kami aku tak kiyat aman itu hirakan. Sirit doa anjar, doa kan sirit naga, doa kayu sana. Wan bayi aku deh, terus situ lagi. Yero tu kau dia tu putih. Eshi. Wakai wan bayi aku deh. Mana bos rese? Ha mana kiyat tu kiyat dah walul lagi. Dur. Ammo. Dia tinggal kan dia deh. Amma dia mungkin nyulang dia jelas dia sampai deh. Mana tu pergi? Ya Yesus selame. Atindan dia saya. Kuang daran damu. Buma sob. Sob nunjuk kun wari. Sob nunjuk kun awar dah. Ya kun sob. Ya tindan dawan. Yesus tindan dame. Nanti number baragin. Kalau aku nak harga dia pasti. Kalau si harga. Akan nanti number. Saya kasur. Asal dapat dulu. Mungkin di Batum.
eemuun kiyyasuma ayyaana isaa kanarra kan barbaada. Nama seberame waan biraa dhiisee jedhi. Ayyaanni waaqa dibamtee maqaa Yesuusii zarmaan zarii kee harka kee gashee. Sat, kottu beeti. Maal hojjettaa? Warshaa gogaa keessan hojjedhaanii kan koo jireenyi kana jedhee dubbachuus hin danda'u. Garuu yeroo baay'ee nan argadha. Yeroo baay'ee sitti biyyee fuudheen kiisii keessa kaawwadha. Seenaan koo hin geeddarama gaafa tokko garuu saba waaqayyoo fuulduratti dhufee dhugaa nan baalaata yaa waaqayyoon jedha. Torbanuma kana keessa soomii bultii 18 qabannee turre gargaartuu koo waliini. Garuu wanti sin gaarramu keessaa nan erga guyyaa sadiin mana kana keessatti dibamee ergan dibannaa sana dibadhee boodan gara kadhannaatti hin galee kadhannuman ofuma keessa garuu namoonni baay'een yookiin obboleessi kan beektanii namoonni baay'een beeku gara gooftatti gaafa fudhattee ati nama sanarraa addadha. Garuu gaafa bilbiltee maaloo narra kadhe jettee yookiin obboleessa keessa kaleessa si jaallatu warra gaafa gara kanatti jetteeni inni sirsiifaa kennu jedhama. Yaa waaqayyo yoomittiyyuu waaqayyo magaalachuudha waaqayyumatti cichuudha kan barbaachisu. Torbee tokko waan nyaannu dhabnee ijoollee lamaan qaba. Ijoolleen koo lamaan birrii warshaan ani keessa hojjedhu aannan guyyaatti nu laatama. Dhugaa waaqayyo isa jiraataa kan isa fuuldura dhaabbadheen sobu. Aannan birrii 15 gurgureen ijoollee kooti daabboo kenneen 12 hanga 12ti soomsalotii kanan qabadhe. Waan nyaannu dhabnee haadha manaa koo wajjin duwwaa bulle. Mucaan tokkos nu bira jira. Suma wajjin waan qabnu yookiin akaayee binne akaayee addaan fudhanneetuma soomsalotii sana xumurree garuu yaa waaqayyo nagattamoo na dhiistamoo karaa kanatti maqaa keetiin erga lafa onaa keessaa na waamtee asitti na fiddeemmoo na salphisuuf na waamtemmoo na gargaaruuf jedheetuman kadhachaa ture. Achumaanii qarshii wayii liqaa argadhe qarshii wayii gaafa liqaa argadhu soomsalotii kana ergan fixee booda haati manaa koo hojii biraarreen jalqabdeerti waaqayyo haa galatoomu. Nan ceedheetuma amantummaan qaba malee duubatti na deemsa waaqayyo jedhee waaqa amanamaa akkasiis hin qabu. Waan inni kan keenya kan nama ceesisuudha malee kan duubatti nama deebisuu miti. Namoonni baay'een garuu gara gaafa lafa gooftaa kanatti dhuftanii wanti baay'ee wanti duubatti nama harkisu jiru. Har'a yoo beelomne boru garuu kan keenya guyyaan haaraadha. Guyyaan har'aa kun hin dabarti kan moruu isaa haaratti hin dhumne. Kanaaf kan hin jechuu barbaadu garuu lafti kuni lafa gatiin itti ba'e. Iga isaatiin hundumti keenya asirra dhaabbachuu dandeenya malee osoo dhiigni isaa gatiin nutti bahuu baatee dhaabbachuu hin dandeenya. Dhugaa isuma jiraataa kana jechuudha. Kanaaf garuu ani kana jechuu barbaadu saba waaqayyoo kanaani warroonni na caala rakkatan hedduutu jira. Kan caala na caala dhibbatanis baay'eetu jira. Garuu ittuma cinca waaqayyo garuu galmaan isin ga'a. Kanuma jechuu barbaada. Garuu irratti ani ayyaanan guutamuun barbaada. Safara nuti keessa jirru keessatti wanti baay'een waaqayyoof waaqayyoon mul'atutu jira. Wanti nan immoo waaqayyo sanatti kadhatutu jira. Isa sana garuu waaqayyo kan nurraa cabsu abdiin qaba. Isa qofa bichaa na kadhata. Irratti silaa fuuteetta? Zayitii dibataa fudhattee? Fudhadhee. Beer. Beenatti firreke. Nama seberati dibamtee taa'ee. Haleluya. Fabrikaa sarara nyaadhaati. Fabrikaa qodaaboo. Ati immoo waan nama biraa qacartee hojjisiistuun kadhadhaa. Amen. Haleluya. Fudhannan akkasitti lafa. Amen. Kun xiqqoodha. Amen. Milikkita kun. Amen. Har'aa ka'ee. Amen. Irraa hafaa. Amen. Isa dhaloota gabu. Amen. Irraabatu nuna namaasa mareela raati kodooma mayi maraba. Lolo namaaritti ni lolo mama maya karaba laba. Milkoomina keetti. Karaa kaatee milkoomina.
qabi maqaa Yesuus. Si qabeeratti. Yesuus qaba. Galateeffadhaa waa'ee isaanii.